akkam jirtu kabajamtoota fardoftoota madda nageenyaa salaamtan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti isin haa ga'u jechaa oduu kan isinitti himu'an marsabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa irraa namoonni hedduun mootummaa federaalaatiin qabamuuf akka jirantu dhaga'ame. Sababni qabamuu namoota kanaa lola ji'a bitootessa gaafa 20 aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa Makkanna keessatti taheen walqabatuu bilbilaan mirkaneeffanneerra. Akka namni bilbilaan dubbisne kun jedhutti wanti as keessatti mootummaan hojjetaa jiru zulmii guddaa akkanaa abdii nama kutachiisu kan jedhu nuuf hime. Akka dabi jiru walgahii guyyaa kaleessaa bulchiinsa magaalaa Shawaaroobii sana irratti bulchitoonni gurguddoon aanaa Jillee Dhummuugaa hafuun kun ragaa guddaadha jedhu maddi keenya kun. Namoonni baay'eenis karaa irraa dabanii jiraachaa akka jiran itti dabaluun ibsee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti humni waraanaa bakkoota hedduutti sakatta'umsa gaggeessaa jira. Kutaa magaalaa Finfinnee hunda keessatti sakatta'umsa ifaa fi dhokataan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, saamichi maqaa sakatta'umsaan uummata irratti raawwatamaa jiraachuun barame. Humnootni waraanaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalichaa bakkoota adda addaa keessatti daandii asfaaltii fi keessoo yookaan kobilistoonii irratti namoota lafoo fi konkolaataan imalaa jiran irratti sakatta'umsa gaggeessaa kan jiran yoo ta'u, giiphaa yookaan kiisa namootaa keessas bilbiloota harkaa saamaa qarshii nama giiphattis ta'u konkolaataan 5,000 ol qabatee deemaa jiru irratti saamicha gaggeessaa akka jirantu barame. Humnootni waraanaa yeroo sakatta'umsa gaggeessaa jiranitti waraqaa eenyummaa gaafataa kan jiranii fi namoota waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinneen ala qabatanii socho'aa jiran saamicha irratti gaggeessaa akka jiran maddi keenya ibsanii jiru. Yeroo ammaa kana bakkoota saamicha itti gaggeeffamaa jiru sababa sakatta'umsa kanaan magaalaa Finfinnee bakkoota akka Boolee Bulbulaa, Saaris, Aabboo fi Carraaqsoo jedhamutti saamichi maqaa sakatta'umsaan namoota waraqaa magaalaa Finfinnee hin qabne dabalatee jiraattota irratti gaggeeffamaa jiraachuun barame. Namootni ergaa sakatta'umsa irratti raawwatame bilbila harkaa bareedaa fi qarshii giiphaa qaban yoo irraa fudhatamuu gaafatan ni qoratama waan ta'eef waajjira poolisii bakka namootni hin beeknetti kottu guyyaa biraa gaafadhu yoo qoratamte booda bilisa tahee fudhatta jechuun akka of irraa ari'aa jiran namoonni saamicha kun irratti gaggeeffamaa jiru ni dubbatu. Yeroo qabeenya isaan irraa saamame waajjira poolisii maqaan kennameef deeman waan akkasii nu bira hin dhufne waanuma isin irraa fuudhe gaafachaa jedhamuunis waan saamaman dhabanii akka jiranis barameera. Aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti gargaarsi qorqorroo guyyaa kaleessaa hiramaa oole. Gargaarsi kun kan walitti qabame Qawaxar, Saudi Arabiyaa fi kanneen biroo irraa kan walitti qabame yoo ta'u, gargaarri kun buqqaatota aanaa Jillee Dhummuugaatiif raabsamaa jiraachuun gabaafame. Raabsiin kalee raabsame kun walumaa galatti qorqorroon 9,270 nama 579 habbaa 16 namoota akka gahe beekame. Namoonni waan kana keessaa qooda qabanis galatoonfatanii jiru. Buqqaatonni aanaa Artummaa Fursee ganda diimtuu har'allee furmaata akka hin arganne dubbataa jiru. Namoonni buqqa'an haga ammaa mana barumsaa keessatti kan rakkataa jiranii fi gargaarsi isiniif godhamaa jira jechuun kan abdii nutti horaa turanis haga ammaa wamaa nyaannu fi dhugnu malee gama qa'ee keenyatti nu deebisanii gadi nu dhaabuu wanti hojjetamaa haga ammaa humaatu hin jiru jechuun dubbatu. Uummanni keenya waan kana xiyyeeffannoo akka itti godhan ergaan darbee jira. Walgahiin guyyaa har'aa paarlaamaa Itoophiyaatti gaggeeffame walgahii kana irratti gadduma qaban walitti ibsatuu fi wal jajjabeessuu malee wanti addatti xiyyeeffannoo kee galfamee mari'atame waan furmaata fida jedhamee kallattiin irratti mari'atame gadi dhaaban humaatu akka hin jirretu beekame. Haalli walgahichi irraa mul'atus muddamsuu fi gaddi guddaan haasawaa fi fuula isaanii irratti tilmaamuun hin ulfaatu jedhame. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduun biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanidha. Oduu biyya alaa kan isinitti himu Sa'iid Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya Naayijeeriyaatti hidhattoonni dilbata ganama yoo xinnaate namoota 8 hospitaala keessaa wiixata ganama ammoo barattoota hedduu kaaba lixa biyyattiitti buutuun isaanii poolisiin beeksise. Haleellaa dilbata ganama jiddugala wal'aansa
daranyoo sombaa fi dhukkuba juuzan biyyaalessaa kan Zaariyaatti argamu keessatti raawwatameen daa'immanii fi narsoota dabalatee namoonni 8 butamuu poolisiin naannichaa beeksise. Haa ta'u malee gabaasaaleen baay'inni namoota garee kanaan butamanii kanaa ol jechaa jiru. Gama biraan ammoo achuma kaaba lixa biyyattii bulchiinsa Kaaduunaa keessatti barattoonni mana barnoota sadarkaa lammaffaa Beetel kan qabeenyummaan isaa kan waldaa baaptistii ta'e hedduun wiixata ganama butamuun gabaafame. Bulchiinsa Kaaduunaatti dura ta'an waldaa kiristaanaa Naayijeeriyaa lubni Joon Joosef Haya BBC'tti akka himanitti nama barnooticha keessaa barattoonni 180 turuuf ammatti 20 qofti jiraachuu himuun kan hafan hundi butamuu yookaan baqachuu akka hin baramne himan. Haleellaa wal fakkaatuun bulchiinsuma keessatti fageenya daqiiqaa 30 irratti ture guyyaa dilbataa narsoota daa'immanii fi humnoota nagaa irratti magaalaa Zaariyaatti raawwatamee kan ture. Dhiyeenya kanas maallaqa gaafachuuf jecha manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan irraa akkasumas barattoonni butamuun gabaafamee ture. Poolisiin akka jedhutti hidhattoonni kunneen garee yakka akka biyyattii garee shiftootaa jedhamanii fi magaalattii keessatti buufata poolisii irratti haleellaa bananidha. Osoo isaan walitti dhokaasaa jiranuu ture gareen gara biraa hospitaalicha irratti haleellaa kan raawwate. Haleellaan buufata poolisii irratti raawwatamee tures wayita garee kan kutaa hojjettoota wirtuu fayyaa irratti miidhaa dhaqqabsiisan xiyyeeffannaa geeddarachiisuuf kan raawwate jedhan jiraataan FP'n dubbise tokko. Loltoonni biyyoota alaa hundi guyyaa qabameen booda Afgaanistaan keessatti hafan akka weerartootaatti ilaalamu jechuun Taalibaan BBC'tti hime. Ameerikaan loltoota ishee guutumatti Afgaanistaan keessaa baasuuf waliigaltee loltoonni muraasni imbaasiiwwanii fi buufata xiyyaaraa eeguuf hafuu malu jechuu ishee hordofeeti Taalibaan kan kana jedhe. Ergamni waraana naatoo kan ganna 20 ture xumuramee waliigaltee Qaatar irratti taasifame loltoonni naatoo Afgaanistaan keessaa bahuu eegalanii jiru. Haa ta'u malee loltoonni naatoo bahuu eegaluu hordofee Taalibaan lafa hedduu to'achuu isaanii hokkorri babal'achaa eegale. Humnoonni mootummaa Afgaanistaan kophaa isaanii nageenya biyyattii eeguuf wayita qophaa'aa jiran egereen nageenya magaalaa guddoo biyyattii Kaabul yaaddessaa ta'eera. Dubbi himaan Taalibaan Suheel Shaahin BBC'tti akka himetti garuu Taalibaan ammatti yaada Kaabul to'achuu hin qabu. Loltoota Afgaanistaan keessaa baasuun dhiibbaa guddaa qaba. Hiilar Kilintantu jedhe. US loltoota ishee Afgaanistaanii baasuu eegalte. Lammiileen Afgaanistaan loltoota garaagaraa turan 3,000 ol UK'tti qubsiifamuuf. Haa ta'u malee humnoonni biyya alaa kamuu kontiraaktaroota waraanaa dabalatee magaalattii keessatti hafuu hin qaban jechuun waajjira Taalibaan Qatar jiru irratti BBC'tti dubbate. Dubbi himaan kun waliigaltee Doohaa cabsuun loltoota isaanii asitti hambisanii kan bahan yoo ta'e tarkaanfiin itti aanu hoogganni keenya mari'atee murteessaa jedhe. Taalibaan kan duraan Afgaanistaan bulchaa ture bara 2001 haleellaa 911 Alqaayidaan Ameerikaa irratti raawwatte hordofuun waraana Ameerikaatiin aangoo irraa ari'ame. Yeroos Taalibaan hooggantoota Alqaayidaa akka Usaamaa Bin Laadeniif kaaniif dahoo ta'ee ture. Hordoftoota keenya oduun kanuma galatooma.